أنا ما لين فكرت أما شيخ مو إسلام فكر باب اللدى إن أنتون ودركون أنا ما لين فكرت إسلام مو شيخ كلامنا لا هاي الدكتور خينيا أنا ريفون تناس إسلام أمام تناس إسلامي إسلامنا ملتو إنكبد لوجو إنكبد علامة إنكبد فكينيا إنكبد إسلامنا خيسة لا إله إلا الله محمد رسول الله جنان دمك أمانتين إسلام ملتو إنكبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني سنجاب سيسو نموني غريغريني وان نتبه نهو بچيسو الأفديمان وان نتدب نديساني وان نمني دب تديسيتي وان براد أتبديم آدم هارون أرومو قبسا توري أرومو فريبامي مالي فريبامي أچيف ريبامي أسيف ريبامي دوغادا أرومو فاريبامو أرومو فوان بربادي هاغود إسا كان نمنم بيك ننجرو أكا إني سربات توري أكا إني ويلسات توري أكا إني رورو كان رورو دوران جرتو فوان نجرات توري نمنم بيك ننجرو وان بيك نتنمينا nuti wanni haasoynuu fi dubbiin isaadha sirriidhaa miti jenne wanni ajandaa godhannuuf waan biraatii fi miti jibba isaa mataa isaatiif qabnuudhaaf miti inni waaqeffataa ta'uu danda'a waan biraa ta'uu danda'a amantiin isaadha sun waan na ilaallatu miti garuu islaamummaa tuquun isaadha sirriidhaa miti sahaaba nabii rabbii alayhi wasallam tuquun isaadha sirriidhaa miti jechiin dubbate shabaaba islaamaatiif isiniidhaama jedhee akka oromootitti dhaama jedhe kun fudhataman qabu xayyib fudhataman qabu garuu wanni nuti dubbannuuf waan duubaan jiruuf wanni duubaan jiru amma gayyaa utti jira bukoon gurguddaan kun Aadam Haaruun dhugaa dubbatee kan jiru jira kun amma lakkii inumaa dubbiin nuti hundi keenya garaa qabnu isa kana Aadam gabbeetiin dubbate malee warri jedhullee jira Aadam gabbee dubbate malee nuti hundi keenya kana garaa qabnaa warri jedhullee jira inni kun ammoo kadhaadhatullee jira yoo Aadam irraa dhaabbachuu baattan nuti isinitti gad yaana jedheetiin jechuudha akkuma argaa jirtan kana isiniif maxxanseetiin jiraami isinitti gad baana jedhee warri dhaadhatullee jira kun hundi isaa maaliin bukoo duubaan jiruudha durumallee bukoon duubaan jiru kun jiraachuu isaa waan beeknuuf jecha dubbanna bukoon kun sirriidhaa miti islaamummaa irratti yeroo hunda maqaa waaqeffannaatiin maqaa sabboonummaa oromootiin islaamummaa irratti duulama sabboonummaa kan jedhamu sila akka seeraatti sabboonummaan beekamu saba kan kee qajeeltee qabattee beelawaa kan kee nyaachisaa rakkataa kan kee qarqaaraa deemudha isa kana gochuutti hin jirtu irratti illee argamtee hin beeku sabboonummaan amma jiru kun ammoo amantii jibbuudha amantii islaamummaa jibbiteetiin keessaa ba'u takka ammoo osuma keessa jirtu akka biraatti hubachuudha sabboonummaan kun irra fokkataa waan jiruuti irra fokkataadha kun sabboonummaan akkasiidhaa hin jirtu hin taatulleedha sabboonummaa yoo jetteetiin qabatte hawaasa kan kee qarqaari beelawaan hedduu jira rakkataan hedduu jiraate saniin ala ammoo amantii islaamummaa qeequu amantii islaamummaatti nu gabroomse jechuu amantii maalittu akkana nu godhe jechuu yoo ka ta'u taate jechi kun fudhataman qabu tasumallee taate nuti illee sin dhiifnu akkasitti beekama.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا فجالتمتوتا أبوليان كيا أردفتوتا آمو فري فاميلي جتودا إيغا أكما بكما تيتي وري أدسي تاتن وري هاروا تاتن ماتي تها وري ماتي تاتن لايك شير كومنتي آدا كيسان كنا نسينين جدا فيديو تاسين نورت دبتا ميخانا لا داوتاني برستارتان كان أغرتاني جرتاني dhugaa rabbiititti jechuudha hedduu takka natti dhagahame hedduu takka na gaddisiise namoota deebii isaa hennan kana caalaa waa dubbadhaaf osoo hin taane namni tokko yeroo dhuma dubbatu waan dubbatuu fi waan dhiisu beekuun barbaachisaadha. Kana jechuun jechuudha ilmi namaa tokko akka kamillee yoo tahe sabboonummaa fi agarsiisuu hin danda'a. Ilmi namaa tokko akka kamillee yoo tahe waan itti amanu san jaalatuu qaba. Fedhuu musliima haa ta'u fedhuu amantii biraa haa ta'u namni jechuudha waan itti amanu san hin kabanye jechuudha. Dhugaa rabbiititti osoo deeme amantii birallee osoo seene sanis hin kabaju jechuudha. Maaliif amantiin namiifuu lubbuudha jechuudha. Ka itti amane guutuun waan itti amane san lubbuu jedheetiniin laala jechuudha. Hatta rabbiin jechuudha quraana isaa keessatti amantii biroo hin arrabsinaa jedha. Maaliifuu rabbii warri itti amantii birootitti amane kuni amantii kenna jedhanii itti amananii mire akkuma isin yoo isin rabbii isaanii arrabsitanii isaanillee rabbii keessan arrabsanii akkas jedhan jechuudha. Kana jechuun akkuma nuti jechuudha amantii kenna nabiyyii kenna jaalannu san namni kamuyyuu akkasitti jaallata jechuudha. Kanaafuyyuu ka keessa jiru guutuun isaa ka ofii kabajachuu qaba malee numaa ka ofii kana xinneessee as bahee jechuudha. Akkana dalaguun wallaahi baay'ee takka nama qaanessa jechuudha. Dhugaa rabbiititti obboleessa keenya rabbi isa haa qajeelchu. Namni yooma jechuudha waan fedhe barri yooma amantii kana dhiisetu bira deemuu barbaade ilmi namaa jechuudha kabajaan bira deemuu qaba jechuudha. Malee waan garagaraa waan hin fakkaanne dubbachuu fi hojjechuun gurra namaatiifis hin ta'u maatii namaatiifis hin ta'u jechuudha. Wallaahi ladhiim hin ta'u. Rabbiin akira kenna nu haa tolchu waan qaban irratti istiqaamaa nu haa kennu wallaahi rabbiin gadhaabbannaa nu haa kennu jechuudha. Obboleessa keenya kanallee rabbiin isa haa qajeelchu. Dhugatti hayyoonni jechuudha deebii gaggahaa kennanii fi jirani. Anillee waan namni biraa dubbateen adda dubbadha jechuu osoo hin taane gaheedhuma kiyya bahachuuf hin dhufeen isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Dhugaa rabbiititti nama jechuudha rabbiin obboleeyyan kiyya guutuu kenna. Cufa keessaniyyuu jechuudha wallaahi dubbii yoo nuti dubbanne rabbi kenna biratti nu qaanessitu rabbi nun dubbisini hojii yoo nuti hojjanne rabbi biratti illee nu qaanessu rabbi nun hojjechiisa. Cufuma kennayyuu jechuudha gocha kennallee jecha kennallee rabbiin nu haa tiisu wallaahi dalagaa teenna fi dubbii teennallee waan jechuudha harka kennaa bahee afaan kennaa bahee rabbiin nama rahmaaniin duratti illee itti qaanya'ee ilma namaa duratti illee itti qaanya'u rabbiin nun taasisiniin isiniin jedha. Namni har'a miira keessa galee waan akkanaa dalagu gaafa tokko jechuudha gaafa irraa baname tokko ni qaanaya. Wallaahi ni qaana maaliif nageenyi dhabame jira kenna xiqqaan guddaa yaadee guddaan xiqqaa yaadee yoo jedhe maaliif isiniin jedha hin fayyadamna malee hin miidhamnu hawaasa keessatti jaalalaaf gammachuun jiraanna malee miidhan hin jiraannu. Kanaafin isiniin jedha hunda kennayyuu wallaahi rabbiin of nu haa beeksisuun isiniin jedha. Anillee wanti balleesse yoo jiraate dhiifama. Egaa viidiyoon guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata laayik sheer koomentii taasisan isiniin jedha. Wanni dubbadhe keessa dogongorri yoo jiraate afwannaa jettani. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaan naa tura. Dhugaanumatti dhagahame sagalee hidhe jechuudha viidiyoo mahii irratti sagalee hidhe malee qophaa'ellee hin dhufneen isiniin jedha hordoftoota kiyya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.